mootummaatu amantii irratti hirreessaa godhe. Bara kana garuu amantiin mootummaa irratti hirree godhachaa hin jiru. Nu dhiibaa hin jiru amantaa kan jedhu kuni akka gaafititti natti deddeebi'a. Yoo ka'ee mootummaan tokko kunuunsee tokko achi dhiiba ta'e kanuma kaleessaa sana deebi'a. Qabsoon itti fufaa, mormiin itti fufaa, jeequmsi itti fufaa, biyyi kun hin tasgabbooftu. Wanti dhimmi amantaa immoo sensitiivii waan ta'eef jechuudha. Piraaktikaalii lafarra kan jiru garuu dhuguma akka mateette kana amantaadhaan wantooti influensir ta'aa jiran akka tokko tokko wanti mul'atu jiru. Mootummaan yeroo ammaa kana keessatti hin tasgabboofne, jijjiiramni kun lafa hin qabanne, bakka hin geenye, kana keessatti fedhiin garaagaraa caasaa mootummaa irratti ta'uu danda'a, ministeera tokko irratti ta'uu danda'a, muummee ministeeraa mata gubbaa irraa ta'uu danda'a, jala irraa ta'uu danda'a. Garagaraan dhiibbaa garaagaraa uumuu ni danda'u. Kanaaf dhiibbaan amantaan kallattii garaagaraatiin mootummaa irratti yookaan siyaasa biyya kanaa irratti geessuuf deemanuu yoo jiraate sirrii miti jedheen amanaan. Harka fuune daawwattoota keenyaa keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa Majlisa Itoophiyaatitti gorsaa seeraa pirezidaantii Majlisaati. Dabalataanis immoo mana marii Itoophiyaatitti miseensa mana mariiti. So nama siyaasatis hoogganaa amantaatis abbaa seeratis okkittiin immoo seera barate abbaa seeraa ta'e illee hojjechuun sun akkuma jiru ta'e amma biizinasii keessas hin jirtaa miti. So irra caala waanuma kana wajjin waan wal qabateen marii gabaabaa goona ustaaz Kamiil wajjiniini. Ustaaz baganagaan dhufte biyyi keenya amma akkamitti ilaalta amma haala keessa darbaa jiru kan akka Oromootittis akka Musliimaa akka Itoophiyaa ta'uu lammii Itoophiyaa tokkotti. Galatoomii atis sagantaa kanarratti naaf feeruu keetii fi haalli amma Itoophiyaan akka waliigalaatti keessa jirtu kun akkuma beekamu biyyi kun waggaa 3 arfan kana adeemsa jijjiiramaa keessa jirti. Egaa jijjiiramni immoo akkuma beekamu guyyaa tokkoon ka'ee galma baheef galma jijjiiramni kun itti yaadameef gahuun hin danda'amu yeroo fudhata. Jijjiiramni kun akkuma beekamu jijjiirama qabsoo kallattii lamaatiin bakka kana ga'ee jedheetan amanaani. Inni jalqabaa warraaqsaa qeerroon keessattuu sadarkaa adda addaatiin uummanni musliimaa yeroo sagaleen keenya dhaga'amu jedharraa kaasee eegasii qeerroo Oromiyaatti cehee naannoon biraas akkasuma simatee qabsoo karaa nagaatiin alaan dirree irratti godhamee fi qabsoo qaamni hoogganaa biyya kanaa keessatti hirmaannaa qabu keessaan jijjiirama kana advokeet godhee fudhatee akkasumas deemeen karaa nagaatiin mootummaan riformiin yookaan jijjiiramni amma itti jirru kun jalqabame jechuudha. Hin jalqabe malee jijjiiramni kun galma hin geenye. Maaliif jijjiiramni kun jalqabumayyuu ka'umsiisaadha. Biyyi kun biyya walqixxummaan keessatti mirkanaa'e biyya dimokiraatawaa ta'e akka ta'u kan jedhuuni qabsoon kan godhame. Rakkoon gariin isaa seenaarraa rakkoo maddu jira. Rakkoo ilaalcha siyaasaarraa akkasumas rakkoo akkaataa nuti seenaa itti hiiknuu fi itti hubannu irraa kan ka'utu jira. Kanaafuu rakkoo jaarraa dheeraa ture waan ta'eedhaaf jijjiirama amma dhufe kanaan rakkoolee kana guyyaa tokkotti guyyaa lamatti yookaan ji'a tokko waggaa tokko keessatti furanii adeemuun hin danda'amu. Haaluma aadaadhuma yookaan immoo bifa jijjiiramni qabu keessaa tokko maali yeroo jijjiiramni tokko biyya tokko keessatti uumamu faallaan jijjiirama sanaa hin uumama. Reaction jechuudha. Faallaan jijjiiramaa suni resistance movement akka movementiitti resistansiin yookaan immoo jijjiirama kana kan falmu uumamuun hin mala akka dhuunfaatti ta'uun hin mala. Caasaadhaan ala ta'uun hin mala caasaadhaa keessa ta'uun hin mala jechuudha. Kan qaamni kana faallessuudhaaf yookaan immoo status quo kaleessa jiru sana itti fufsiisuudhaaf deemu karaa garaagaraatiin gufuu ta'uun mala jechuudha.
Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti kun amaluma jijjiiramaati jedhee tan fudhadha. Walitti bu'iinsi iddoo adda addaatti jiraachuun rakkoon siyaasaa, rakkoon dinagdee, rakkoon hawaasummaa iddoo adda addaatti jiraachuun kuni amaluma jijjiirama irraa maddu jedheen fudhadha. Rakkoon kuni yeroo gabaabaa keessatti wanti hundi furamee kallattiitti deebi'ee si yaadu ammas certain times yeroo amma ta'e tokko fudhachuun isaa hin oolu jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti biyyi kun haalli isiin keessa jirtu jijjiirama keessa jirti. Jijjiirama kanatu bakka hin gahini. Jijjiiramni kun akka bakka gahuuf qaama dhiibuu jira. Jijjiiramni kun akka bakka hin geenye yoo bakka gahee waan inni harkaa qabu kan isa dhabsiisu jedhee yaadu yookaan immoo waan inni duraan horate kan isa harkatti qabu jedhee kan yaadu kan resist godhu waan jiruu fi qaama kana gidduutti frictioniin hin jira jechuudha. Friction uumamu kuni siyaasaadhaan calanqisa yeroo tokko tokko dinagdee keessatti calanqisa, nageenya keessatti calanqisa, dhimma hawaasaa waliin jireenya uummataa keessatti calanqisa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti haalli amma irra jiramu kuni rakkoon hin jira iddoo garaagaraatti. Garuu immoo kun amaluma jijjiirama irraa madde waan ta'eedhaa fi yeroodhaan handil godhamu akka qabuuttan amana. Qaamni martinuu wanta kana jijjiiramni kun eenyu irratti dhiibbaa hin fidu. Walqixxummaa mirkaneessuuf deemama. Dimokiraatii biyya kana dimokiraatessuuf deemama. Olaantummaa seeraatiin biyya bultee biyya guddattee uumuudhaaf deemama. Biyyi hundaafuu walqixa taatee fi hundaafuu geessu uumuudhaaf deemama waan jedhu hundinuu fudhatee gahee mataa isaa taphatee dura dhaabbachuutu hin ta'in boodaa utuu wal utubanii utuu deemanii kiraayisisii kanas yeroo gabaabaa keessatti gabaabsuun hin danda'ama. Bakka deemanu sanas yeroo gabaabaa keessatti gahuun hin danda'ama. Haalli amma jiru akka waliigalaatti kan natti fakkaata. Gaariidha. I think biyyi keenya jijjiirama keessa jirti kan jedhu kanaan hundi keenya iyyuu hin amannaa. Jijjiiramni mataa isaatiin amala mataa isaa danda'e qaba kan jedhus akkasumatti fudhanna. Haa ta'u malee garuu immoo kara biraatiin amala jijjiiramaa kana geeddaranii dafanii biyya tasgabbeessuun keessattuu hooggansis uummannis gaheen taphachuun irra jiru hin jira jedheetan amanaan. Kanaaf iyyuu jijjiirama keessatti waan deemaa jiru kana dafnee lafa qabsiifnee tasgabbeessinee biyyillee akka tasgabbaa'u gochuu irratti hundumtuu gahee keenya taphachaa jirra jettee amantaa hooggansis uummannis kana keessatti wanni fooyya'uun irra jiran dafanii fooyya'uun irra jiran wanni jettu qabda. Gahee isaa qaamni hundinuu qooda fudhattootni hundinuu gahee isaanii taphataa hin jiran jedheen amana. Otoo kana ta'e carraa baay'eetu ture. Otoo lola sadarkaa adda addaatti itti seenne lola kaabaa yaadannaa waan kaleessa ture ammayyuu bu'aan isaadha effektiin isaadha kan ilaalaa jirrudha. Jalqabumarraa qaamni hundinuu amala jijjiiramaa kan hubate qaamni keessattuu biyya hoogganu sadarkaa adda addaatti qaamni jiru amala jijjiiramaa kan hubatee yeroodhaan wantoota qaqqabamuu qabanu utuu qaqqabuu danda'u carelessly talisummaadhaan dhimma itti gochuu dhabuudhaan yeroo tokko tokko immoo tuffachuudhaanis gadi buusanii ilaaluudhaanis rakkoon adda addaa utuu yeroodhaan wanti yeroodhaan furmaata itti kennu utuu danda'an utuu hin kennamin rakkoo biraa dhalee rakkoon sun ammas deebi'ee rakkoo biraa dhalee adeemsa kana kan dheeratu kan godhe kana kun immoo hooggansis gahee mataa isaa qaba kanarratti. Hooggansa yeroo jennu muummee ministeera irraa kaasee amma hooggansa gandaa dakaa jirutti kan naannoo hundaa jechuu kiyya. Abbootii amantaas gahee mataa isaanii qabanii akkasumas immoo warri hawaasa kana dammaqsuudhaan qooda guddaa fudhatanis shoora guddaa taphachuu danda'anis kanarratti isaanis gahee guddaa qabanii gahee isaanii hin taphanne jechuudha qaamni kun. Har'as wanti waan kana akka inni dheeratu kiraayisisiin yookaan walitti bu'iinsi rakkoon garaagaraa iddoo adda addaatti kan uumamu kan godhaa jiru maal inni tokko
garigariin anuma qofatu beeka karaa anatu isin agarsiisa karaa an jedhu qofaan ta'uu qaba yoo karaa an kanaan hin taane immoo faallaa kanan deema jedhee kan deemus jiraachuun inni kaan immoo itti gaafatamummaa isaa kana dhiisee qaama biraatu fuudhee waan kana deemaa jira ana maaltu na dhibee dheetuma kan akkanumattis utuu dandeettii qabu utuu gahee mataa isaa taphachuu danda'u hoggansa siyaasaa ta'uu dhabuu danda'a caasaa mootummaa keessa jiraachuu dhabuu danda'a garuu shoora qaba jechuudha. Shoora isaa kana garuu iddoo itti hin laanne carelessly kuma laafaatti ilaaleetuma kan taa'es jira jechuudha. So kun hundinuu immoo rakkina fide malee bu'aan inni fide hin jiru. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti yeroodhaan wantoota tokko tokko fiks utuu gochuu danda'u utuu fiks hin godhin wantoota silaa xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu dursi kennamuufii qabu utuu dursi itti hin kennin dhiisuudhaan gatii kaffalama biyyi gatii kaffalaa itti amma jechuudha. Fakkii kaasuu dandeenya. Fakkii kan kaasnu namoonni tokko tokko utuu magaalaa kana keessatti negotiationiidhaan mariidhaan kunuunfamanii akkomodeet godhamanii seegalee hirmaachifamanii utuu qabamuu danda'amu sense of marginalization akka dhiibamanitti fudhatanii meeshaa qabatanii namoonni bosona galan jiru. Kuni xinnoosee jalqaba sanarratti wanta kana mishandlingii jira jechuudha. Jaarsoliin biyyaas abbootii gadaas ta'uu danda'a abbootii amantaas ta'uu danda'anii isaanis yeroo sana keessatti sochii adda addaa godhamee jira yaadatta nus anis kan keessa turre jira dhiibanii utuma qaamni biraa faallaa sana jiruyyuu dhiibanii utuu rakkoon kun as hin geenye kan silaa yeroo karaatti qaqqabuu danda'amu nu darbe baay'eetu jira jechuudha. Lammaffata fakkii fudhattu loluu Tigraay kanayyuu karaan itti avoid godhamu baay'eetu ture. Hoggantoota asii guuramanii achitti galan otoo achi hin dhaqin asitti sense of inclusiveness akka hirmaachifamaa akka jiranu amma waan darbe wal komachuuf miti wantooti tokko tokko waan darberraa barachuu qabna waan ta'eedhaaf jechuudha wanni kana jedhu. Kanaaf hundinuu gahee mataasaa otoo taphatee jiraate ta'eeti wal dhaggeeffannee jirra otoo taaneeti wal hubannee jirra otoo taaneeti karaa dogongoraa irraa otoo wal deebisaa deemnee jirra taaneeti karaa sirrii irratti wal utubaa wal deeggaraa deemnee turre osoo taaneeti rabbuma beeka wanta baay'ee hanqisuu dandeenya jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Karaa biraatiin jijjiirama keessatti wanni hin ta'an jedhanii yaadanii ummanni fi mootummaa walitti bu'uu yookiin murna adda addaa walitti bu'uu qofa odoon ta'in ummannumtuu fi ummannumtiyyuu walitti bu'uu danda'u kan jedhamu jira jecha. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa kana keessatti yookiin sabummaadhaan sabni tokko saba biraa wajjiniin yookiin immoo amantaadhaan illee ta'uu danda'a. Ati immoo hoogganaa amantaatiilleedha kana keessa seenaa guddaa qabda. Keessattuu biyya keenya keessatti akka addaatitti seenaa addaa ta'e galmaa'uu kan danda'amu. Waa'ee dimtsaachini sama yookiin sagaleen keenya han dhaga'amu musliimonni kan jedhan san keessatti hoogganaa turtee sanitti illee mana hidhaa galtee yeroo hidhuudhaaf hidhamtee waggaa 22 illee sitti murtaa'ee san booda kaa'uudhaan baate haa ta'u malee wanni kun amantiin biyya kana keessatti ani parsanaalii odoon fudhatte bara 1966 dura amantaan musliimaa akka structured ta'een dhiibamaa ture akkuma Oromoon dhiibamaa ture jedhee tana mana bara dargii immoo fooyya'insa san kachaappiin illee kennaminiif malee hundumtuu qixxuma dhiibamaa ture jedhee tana mana bara Ihaadig kana yaa isin hidhamtaniirtu naaf gala garuu amma tokko Ihaadig wanni inni godhu jira amma egaa ka amma yeroo kanaatitti irra caala mootummaatu amantii irratti hirreessa godhe bara kana garuu amantiin mootummaa irratti hirree godhachaa hin jiru nu dhiibaa hin jiru amantaa kan jedhu kuni akka gaafititti natti deddeebi'a anatu baasdi ta'ee ilaalaa jira moo waan akkanaa kana atillee akkasumatti amantaa tokko kanan kaasu barbaade lammaffaa walitti dhufeenya amantii fi mootummaa maal ta'uutu irra jira sekulaarizimiin jedhamu kunillee dhumarratti garuu anan sii kaasuu barbaadu akka Oromootitti ani baay'ee na sodaachisa maaliifan sodaadha biyya kana keessatti fakkeenyaaf fuute
maajoriitiin isaa uummata Amaaraa odoo fuute kara parsantii 80 akkas kiristaana ta'a kun immoo musliimni jira. Kara biraatiin islaama amin Tigraay bira soo dhaqxe akkasumatti jira. Oromoon garuu yookiin wal qixaata wal caalumti isaa kiristaana fi musliima kan jedhamu bira wal caaluudha danda'a wal caalumti isaa garuu signifikantiin ta'u waluma gita jira jechaadha. So nuyi akka Oromootitti keessattuu hoogganaan Oromoo mormitootatis haa ta'u kan mana mootummaa keessa jiru addatti of eeggannoo gochuun irra hin jiru amantaa wajjiniin waan wal qabate kan jedhu nan kaasa jechi na yaaddeessa harka tokko addatti nuyi maaliif cabuu hin dandeenyu harka tokko cufayyuu dhiifama naa godhiiti warri ammaatitti biyya bulchan gaariidhaa Oromoo kanaanii akkasitti baay'ee addaan baasuu yaaluu dhiisuu isaanii jedhee harka tokko illee nan yaala. Warri halagaan hungoon iyyuu nuyi dogoggorree gochuu dandeenya laata kana boodaan jedhullee na yaachisa. Ati si yaachisaa wanni kun gaafisitti baay'ise. Egaa kanarratti ati ekspertiidhaan irra anamma namuma karaarra deemu wayiiti amantaa wajjin waan wal qabateen ati wanni kun akkamitti si'onnoo jedha. Akkamitti ilaaltaa? Thank you. Gaafii bareedaa kaaste gaafii baay'ee kaaste. Gaafiin inni jalqabaa dhuguma nuti qabsoo dimsaachinis samaa sagaleen keenya dhagaamu jedhu sanarraa yeroo si kaasu qabsoo sana keessatti wanti xiyyeeffannoon guddaan itti nu goonee qabsaa turre qabsoo mirgii amantii haa kabajamudha. Overall specifically waa'ee dhuma muslimaa haa ta'u malee kan muslimaa qofti yoo kabajame homaa kabajamin jedhamu kan biraas. Adeemsa sana keessatti deemni keessatti waan baay'ee arginee jirra. Qabsoo mirgaatii qabsoo karaa nageenyaa biyya kanaaf barumsa ta'u karaa agarsiisnee jirra jechuudha sagaleen keenya dhagaamu jechuu keessatti jirama amma jiru kana keessatti akka bu'uuraalee jiran keessaa bu'uura tokko yookaan immoo utubaa tokko innee fudhachuu dandeenya jechuudha. Akka ammatti jette bara Haile Sillaasee amanni musliimaa marjinaalaayis ta'ee jira. Bara dargii akkuma jette hacuuccaa wal qixaa even somehow waan tokkoyyuu kan dargii musliimaaf godhe iyyuu jira. Fakkeenyaaf amma guyyaa kabaja iidiitii fi guyyaa ayyaana kana kan labsiidhaan kan hayyame isa dargiidha. Bara yaadii yoo dhufne sirriidha konstituushinii irratti seera mootummaa irratti wantooti babbareedaan mirga amantaa islaamaa kan wal qaban baay'ee turanii yeroo jalqabaatiis immoo amantaa islaamaa kana bifa gaariidhaan simatanii mirga isaanii kabajuun ture boodarra garuu hacuuccaan adda addaa dhufee keessattuu gara boodaa 2004 irratti wanti ta'e amantaa yaada biraa biyya biraa irraa fidanii uummata musliimaa irratti fe'uu waan akkasiitu ture sana bira darbinee biyya mootummaa wajjin negooshiyeeshinii adda addaa gaggeessaa turre marii adda addaa dhumarra garuu mootummaan abbaa hirree waan ta'eef qabeenya hidhaatti nu darbee achi baanee amma jijjiiramni amma jiru kuni dhufe jechuudha. Bara sana alonnogaa amma biyya kana keessatti seenaa baay'eetu darbee jira. Tokkoffaa bara mootummaaf amantaan tokko ta'anii amantaan mootummaa crown godhee itti muudu ture jechuudha. Bara dargii immoo fuulii detached yeroo inni itti ta'etu ture yaadi keessanuma itti fufee gara mootummaan amantaa keessan seenu amantaanis mootummaa keessan seenu kan jedhutu ture. Haa ta'u malee practically immoo yeroo itti seenus qaba yeroo itti irraas immoo qolleeffatu yookaan itti fagaatutu ture jechuudha. Amma immoo haalli amma jiru akkati kaastee really mootummaan akka kaleessa mootummaan amantaarraa harka kaatu irree kaatu tun ta'in amantaatu iyyuu influence godhaa jira dhiibbaa godhaa jira kan jedhu kuni egaa akka bu'uuraatti wantin akka as a principle kan hin jechuu barbaadu biyya kanaaf kan fala ta'u nageenya waaraa ta'es kan buusu waliigaltee qixii sirrii se'anis kan uumuu danda'u mootummaan amantaalee hundarraa fageenya walqixxaa'aa ta'e tokko irratti yoo jiraateedha. Tokko irraa meetirii tokko siqatee tokko irraa kiiloomeetirii tokko siqachuu qabu. Equal distance amantaalee kan hunda isaanii irraa jechuudha. Maaliif biyyi kun biyya amantaan baay'een keessa jirudha. Haa xiqqaatu malee amantaan musliimaa jira, amantaan kiristaanaa jira, amantaan musliimaa jira, amantaan ayhuudii jira, amantaan waaqeffannaa jira, amantaaleen biraatis jiran jechuudha. Kan garagaraa traditionally kan developed ta'an jechuudha.
So yoo ka'ee mootummaan tokko kunuunsee tokko achi dhiiba ta'e kanuma kaleessaa sana deebi'a. Qabsoon itti fufaa, mormiin itti fufaa, jeequmsi itti fufaa, biyyi kun hin tasgabbooftu. Wanti dhimmi amantaa immoo sensitiivii waan ta'eef jechuudha. Eenyuyyuu amantaa isaa waan itti amane sana dhagaatti haa amanu, mukatti haa amanu, lagatti haa amanu, dachiitti samiitti waan fedhetti haa amanu, waan itti amane sana akka jalaa tuqamu hin barbaadu waan ta'eedhaaf. Piraaktikaalii lafarra kan jiru garuu dhuguma akka mateette kana amantaadhaan wantooti influensir ta'aa jiran akka tokko tokko wanti mul'atu jiru. Amma yeroo tokko tokko mootummaan kun mootummaa Islaamaati jedhamee tokko ka'e. Mootummaa Islaamaa kan jedhamu kun hin jiru normaali. Addunyaan jarrayyuu waan hin jirreef Itoophiyaan biyya kiristaanaaf muslimni keessatti wal gitan yookaan immoo parsantaan isaanii wal madaaluu irratti which it is abjuudhaan yaadamu jechuudha. Addunyaarrayyuu hin jiru immoo. Mootummaan Islaamaa kan jedhamu bara hin jiru addunyaa kanarra baay'ee beektametti biyya addunyaarra jiran kana irra hin jiru har'a. Kaan immoo ka'ee mootummaa Pirootestaantiitiidha. Mootummaan amma jiru kuni kan kaleessa as dura caasaalee birookiraasii as dura turan keessa Ortodoksii ture amma immoo Pirootestaantii ripilees godhee jedha. Hundiyyuu kanaaf ragaa garaagaraa gaa waanuma dhiyeeffatu qaba jechuudha. Kun dhugaadha moo kun dhugaa miti mormii kana keessa galuun barbaadu. Ankaniin hubachiisuu barbaadu waan hubadheerraa mootummaan yeroo ammaa kana keessatti hin tasgabboofne jijjiiramni kun lafa hin qabanne bakka hin geenye kana keessatti fedhiin garaagaraa caasaa mootummaa irratti ta'uu danda'a, ministeera tokko irratti ta'uu danda'a, muummee ministeeraa mata gubbaa irraa ta'uu danda'a, jala irraa ta'uu danda'a, garaagaraa dhiibbaa garaagaraa uumuu ni danda'u. Yoo kana jennu immoo muummee ministeeraa amantaa qabaachuu mirga isaati. Fedhuu muslima ta'e, fedhuu pirootestaantii ta'e, fedhuu ortodoksii ta'e dhimma isaati inni mirga isaati. Gaafa kana jennu garuu inni yoo muslima ta'e masaraa mootummaa masaraa muslimaa ta'ee wanta isa kana godhuu jiraachuu hin danda'u jiraachuu hin qabu. Inni yoo pirootestaantii ta'e masaraa mootummaatii fi qajeelfamni achirraa ga'u inni dhuunfaa isaatiin piraaktiis gochuu danda'a. Kan inni garuu akkaataan inni itti amantaalee hundammoo itti intarteen godhu itti ilaalu immoo walqixa ta'uu qaba jechuudha. Walqixa ta'uu qaba. Kanaaf dhiibbaan amantaan kallattii garaagaraatiin mootummaa irratti yookaan siyaasa biyya kanaa irratti geessuuf deemanuu yoo jiraate sirrii miti jedheen amanaan. Sirrii miti. Maaliif? Amantaa yoo jenne tokkoffaa dogmaatikiidha. Waan hafuuraati. Egaa si'achi ka'ee immoo dhimmi siyaasaa immoo dhimma bulchiinsaati, dhimma walooti, dhimma hundaati, sun dhimma amanticha sanaati, nama amanuu sanaati jechuudha. Kana kaanee yoo kan goonu ta'an immoo seenaa kaleessaa sana irra deebi'aa jirra. Namni seenaa irraa immoo hin baranne seenaa irra deebi'uunsaa waan hin oolle ta'a jechuudha. Seenaa kaleessaa rakkoo biyya kanatti uumaman hacuuccaa tokko kana akka hacuucu kan godhan keessaa tokko maalinni qaamni amantaan tokko mootummaatti maxxanee inni kan mootummaa ta'e kaan maarjinaalaayiz godhee achi dhiibuu isaatiin jechuudha. Sun irra deebi'amuu hin qabu. Of eeggannoon ammas qajeelatti godhamuu qaba. Mootummaan seekulaar ta'uu qaba. Baay'ee seekulaar gaafa jennu immoo konfiizinii garaagaraa jira. Mootummaaf amantaa gidduutti sararri ifa ta'e tokko taa'uu qaba gaafa jennu seekulaariizimii akkamii hordofnaadha. Addunyaa kanarratti seekulaariizimii bifa sadii jira. Tokko antaay riilijiin kan ta'e jira. Biyya keenyatti fakkeenyaaf akka dargii sentimentii sooshaalizimii kan qaban jechuudha. Practically amma fakkeenyaaf Faransaay yoo fudhatte they are anti religion. Tabaqqawaan amantaa jedhu kana amantuu muslimaa wajjin akkaataa uffannaa maal irratti jira garuu kaanis akkuma kana yaw more of jirri ka culturein isaanii waan amantaa kaatoolikii pirootestaantii waan akkasii ta'eef kan jira haa jiraatu malee waan amantaa kana utuu jiraati lafuma kana irraa balleessuu barbaadan. Warri garigariin immoo in between akka USA yoo fudhatte fakkeenyaaf Canada yoo fudhatte pro-lee miti anti-lee miti bakka walitti dhufanii even amma State Department keessatti religious affairs jira. Religious affairs biyya addunyaa kana wantoota tokko reportii qoratanii waan adda addaa kan ittiin hordofan kan qaban jechuudha. Akka Hindii jira pro kan ta'e jechuudha. Mangistiin finance budgetii waan adda addaa godhee
kan godhu. Itoophiyaan yeroo tokko antaayii yeroo itti ta'u jira amma bara PRDF yookaan yaadii goo fudhatte. Yeroo tokko pro yeroo inni ta'u jira. Yeroo tokko immoo silent kan inni ta'u jira. Ana garuu in between ta'uu kanatu sirrii dheedhee yaada. Maaliif amantaan biyya kana keessatti duudhaa gurguddaa qaba amantaan biyya kana keessatti. Ummatas influence gochuuf, ummata jijjiiruuf, ummata barsiisuuf, ummata ceesisuudhaaf gaheen amantaan biyya kanatti qabu guddaadha. Maaliif ummanni biyya kanaa parsantaan 90 ol amantaa qaba. Whatsoever jechuudha. Yookaan kiristaana yookaan musliima yookaan kaana ta'u malee namoonni atheist ta'anii amantaadhuma wanta jedhamu kana hin barbaannu jedhan hin jiran parsantaan isaanii xiqqaadha garuu jechuudha. Kanaaf amma danda'ameen risoorsii namaa, risoorsii qabeenyaa, kaalcharii achi jiru sana mobilaayiz godhanii wal hubatanii mootummaan otoo amantaa sana dhaqee influensiin godhin qaamni siyaasaas dhufee otoo mootummaa influensiin godhin biyyaaf namaaf lafaaf waan waliin hojjetanu waan wal deeggaran waan wal utubanu waan biyya itti waliin ceesisanu wantoota gurguddaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan akka diinaatti amantaa fudhachuus osoo hin ta'in keessaas fileemoo amantaas fudhatee tokko kan ofii godhatees deemuu osoo hin ta'initti akka duudhaa biyyaatti akka qabeenya biyyaatti akka seenaa biyya kanaatti mootummaan amantaa kana bifa kanaan ilaalee deemuun barbaachisaadha jedhee yaada jechuudha. Inni kan biraa waan ati kaasterraa amantaa biyya kana keessatti bifni itti amantaa itti handil goonu baay'ee of eeggannoo guddaa barbaada. Akkuma walii galaattu jechuudha. Biyyi kun sensitiiviidha amantaan addunyaa irrattu biyyi kun immoo more sensitiiviidha. Dhimma sabaaf sablammii irrattillee dhimmi amantii kuni more sensitiiviidha. Maaliif amantaan waan waaqaa walitti hidhatu waan ta'eedhaafi namni sacrificationii yookaan wareegama itti kaffaluudhaafis yeroo maraa qophiidha. Karantaanetti yoo maanees godhame taate kiraayisisiin yookaan immoo rakkoon inni uumuu danda'u rakkoo bal'aa waan ta'eedhaaf jechuudha. Keessattuu immoo amma akka Oromiyaa yoo fudhatte parsantaan musliimaaf kiristaana gidduu parsantaan jiru almost 50-50 ta'uu danda'a. Daataa isaa yoo amma updated daataa yoo qabaachuu dhabaadhellee jechuudha. Like amma daataa sensation as dura tureeni parsantii 50 oli 56 way akkana. I don't know data kana more revise gochuu barbaachisa garuu significant number lakkoofsa guddaa jira. Waa'ee mtini miti. So biyya kana keessatti immoo hoggansi siyaasaallee abbootiin amantaallee paastaroonni amantii barsiisan daa'iin musliimaa haa ta'u paastaroota kiristaanaa haa ta'u dhimma amantaa gaafa ka'u al 100 al 1000 irra deebi'anii ilaaluu qabu jedhee yaada. Maaliif kiraayisisiin inni naannoo biraatti uumuuf Oromiyaa keessatti uumu tokko miti. Musliimaaf kiristaana Oromiyaa keessatti yoo kaatee akka inni walitti bu'u goote tootaalii nageenya naannoo kana balleessita jechuudha. Naannoo biraa yoo dhaqxe fakkeenyaaf naannoo wahii booressita malee riijinii sana naannoo sana tootaalii hin booressitu. Oromiyaa garuu wanti hafu hin jiru. Wal keessa jira. Proportioniin isaas almost near to one another. I don't know yoo shawaadhaaf wallaggaa ta'e malee naannoo biraa irratti walitti dhiyaata. Kanaaf haasaan hoogganni siyaasaa haasa'u. Haasaan abbootiin amantaa haasa'an. Ergaan isaan dabarsan. Gochi isaan godhan. Qajeelfamni isaan baasan. Sigalee kun hundi isaa of eeggannoo cimaadhaan kan godhamuu qabu jechuudha. Oromiyaa keessatti wanti baay'ee yaadamee jira. Arsii fi Jimmaa walitti buusuuf, Harargeedhaa fi Arsii walitti buusuuf, Booranaaf kaan wanti garagaraa yaadamee ture. Seenuma keessatti jechuudha. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo garagaraa jechuudha. Sun hundi hin danda'amne. Amantaadhaan illee walitti buusuun yeroo baay'ee yaalama. Kanaafi kana mannooleen amantaas wal hubachuun isaanii walitti dhufiinsaan hojjechuun isaanii baay'ee barbaachisaadha Oromiyaa keessatti jechuudha. Leetalloon waan amantaa isaanii hundinuu mana isaa amantaa isaaniitti hojjetu waan waloo kana garuu walitti dhufanii godina kana keessatti
naannoo kana keessatti, aanaa kana keessatti, ganda kana keessatti haala akkamiitiin walii wajjin hin deemna. Whatsoever jijjiiramni fedhe dhufee mootummaan jijjiirame wanti feetu yoo jiraate kun wal hubannoodhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif haala amma jijjiirama amma jiru kana keessatti akkuma jedhamu biyya kana kan hoogganaa jiru Oromoodha. Abbaan yeroo isaanii jedhee qaamni yeroo hunda rafee hin bulle jira jeequmsa naannoo kanatti kaasuudhaaf dirree lolaa naannoo kana gochuuf kan deemu jechuudha. Wanti inni ittiin sparkil godhu yookaan immoo abidda ittiin qaanqee qabsiisuu danda'u maali yoo jettee fudhatte tokko inni guddaan amantaadha jechuudha. Amantaadha. Amantaan immoo sensitiivii waan ta'eedhaaf ija namaas dhuunfachiisa. Yeroo sana keessatti sammuun namaas immoo hin haguugama jechuudha. Dhaabbatee yaadee tarii wanni kun nu Oromoo walitti buusuuf dhufe jedhee yaadu dafee gara akshiniitti deema, distraakshiniitti deema jechuudha. Kanaaf kun baay'ee waan important baay'ee olee of eeggannoo guddaadhaan wanta godhamuu qabu. Yeroo tokko tokko aangoota mootummaa irraa haasawama akkanumatti of eeggannoo hin qabne yeroo ati dhageessu jira. Walitti bu'insa gurguddaa kan uuman. Gochoota tokko tokko kan utuu of eeggannoodhaan hin godhamin akkanumatti uummata mariisistee utuu hin deemin kan godhamanii kiraayisisii gurguddaa uumanii lubbuu namaallee itti badee jira. Dhiyoodhuma kana jechuudha. Naannoo Shaggaritti fakkeenyaaf masjiida diigamee mana amantaa diigamee wal qabatee lubbuu namaa bahu hin qabne malletu bahee jechuudha. Maal ta'anii wal hubatanii dhimma amantaa kana sensitiiviitii isaa kana hubachuu dhabuudhaan jechuudha. Inni kan biraa jaarmeeleen amantaa naannoo Oromiyaa keessa jiran yookaan akka biyyaattu jiran kuni akka waliigalaatti gahee isaanii taphataan jiran jedhee yaada. Gahee isaanii taphachuun kun maali? Hordoftoota isaanii kana sammuu isaanii kana qixa sirrii ta'een qaruu, dinagdee irratti hirmaachisuu, nageenya irratti bobbaasuu, qaama biraa, amantaa biraa kabajuu, beekamtii kennuu fi walii wajjin wal kabajanii jiraachuun kun akka itti fufu gochuu irratti rakkoo uummataa kana rakkoo hiyyummaa mana barumsaatiin wal qabatee nageenya fayyaadhaan wal qabatee hamma ta'e tokko jijjiiramni akka dhufu gochuu keessatti gahee isaan irraa malu hamma isaan irraa malu taphataan jiran jedhee yaada. When you come to Oromia akkasuma Oromiyaattis yoo dhuftu waanuma wal fakkaatu agarta. Waan wal fakkaatu jechuun maali? Namni amantaa baay'eetu jira. Kunis kanuma isaa faffaca'eetuma jiraata malee wantoota waloo baay'ee jira. Dhimmi nageenyaa dhimma walooti. Walii wajjin wal hubatanii, wal dhaggeeffatanii. Karaan yoo hojjetamuun barbaachise hundumatu irra deema. Mana barumsaa yoo ta'e hundumatu itti barata. Musliimaaf kiristaanatu dhaqee itti barata. Maaliif wajjin kana hojjechuun hin danda'amne? Yoo buufata fayyaa tokko ijaaran buufata fayyaa kanatti dhaqee kan fayyadamu ilma namaati. Whether he is Muslim or Christian gaafa dhukkubsatu yaalamuu yaada malee manni kun eenyu ijaaree yaadu inni. Doktarri kun kiristaana moo Musliima yaadu fayyuu isaa qofa yaada. Dhibdee isaa sanarraa baraaramuu qofa yaada waan ta'eedhaaf jechuudha. So kanaaf walii wajjiniin hubatanii wal hubatanii socho'uu kanarratti ganaa hafa jechuudha. Duraani qaamni siyaasaas hin barbaadu. Walitti buusaniit akka jaarsa araaraa ta'ee dhufuu barbaada qaamni siyaasaa seenaa as dura darbe keessatti. Walitti buusee ofuma isaati achumatti biizii isaan godhe akka araarsuudhaaf dhufa. Amma immoo dhiibbaan akkanaa hin jiru jedhee amanaan. Gamasiyaa mootummaanis nageenya barbaada qaama nageenya kanarratti isa utubee misooma amma jiru kanarratti isa deeggaree gahee isaa taphatu barbaada jechuudha. Biyya tokko ceesisuudhaaf baay'ee biyya tokko guddisuudhaaf addunyaa kana guutuu biyya guddatan kana yoo dhaqnee ilaalle gaheen mootummaa baay'ee insignificant jechuu dandeessa. Namoota dhuunfaati. Namoota jaarmeelota mannooti amantaati. Waldaalee garagaraatu guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa qaban jechuudha. Uummata kana mobilaayiz gochuu keessatti jechuudha. Kan biraas fakkeenyaaf amma uummata naannoo Oromiyaa fudhanne duraan egaa dhiibbaa adda addaa ture irraa barnoota fudhattee naannoon gariin mana barumsaatiin wal nagarre. Manni barumsaa naannoo manni jiraatu irraa fagoo ta'uudhaa wal qabatee shamarran baay'een
ulaamana barumsaatuun gahin umriin isaanii gaafa heerumaaf gahu gara heerumatti deemanii wallaaluudha ilmaanuma wallaaluu akka isaanii sana oomishanii rakkoon akkanaa kun istiin hin furamne Oromiyaa keessatti. Mee kanatti nan dhufa gaafiyyuu waan an qabu fan keessatti waan shamarranii waan kaafteef waa'ee tokkummaa Oromoo kana keessatti hooggantoonni siyaasatis haa ta'u hooggantoonni amantaa warri Oromoo ta'an tokkummaan Oromoo kun akka hin diigamne waan baay'ee aarsaa baay'ee kaffalan jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf musliimtonni kubaatti baaneen duuni wanni keessattuu qabsoo abaa'oo keessatti wanni himamu jira. Gaafa hooggantoota abaa'oo ajjeesuudhaaf dhufan musliimtota dhiisuudhaaf jedhamee lakkinus walumaan duuna malee waan akkasii jedhu. Asuma immoo naannoo Arsii dheeraa kanatti gaafa dhaqu tokkummaa Oromoo kana eeguudhaaf musliimni kiristaanni waliin qalee waliin nyaate jechi bu'aa bayii hedduu keessa darbamee asiin gahame. I think kana recognize gochuun barbaachisaadha dhaloonni ammaa kun illee jedheetan amana'anii maaliif abbootiin keenya qabsoo keessatti waa'een amantaa kun akka isaan hin facaafne waan baay'ee bu'aa bayii hedduu irratti hojjetanii jedheetan amanaan. Jechi irratti amantaan isaanii seerri amantaa isaanii odoon cabin akka irratti hojjetan natti mul'ata jechuudhumaafani waan kana akkasii jechi kaasuun barbaade. I think hooggantoonni amantaatis hooggantoonni siyaasatis waan kana consider gootu jedheetan amanaa. Kara biraatiin immoo amma waan ati kaasuu calqabde keessatti jijjiirama kana keessatti yookiin biyya tokko ceesisuu keessatti manni amantaa gaheen isaa guddaadha kan jedhullee annan fudhadha. Keessatti iyyuu waan babbareedaa lama kaafte ati. Tokkoffaa biyyi kun namni baay'een isaa hin amana. Kiristaanas haa ta'u, musliimas haa ta'u hin amana. So mootummaan mana amantaa wajjiniin walii galee hojjechuutu irra jira. Dhiibbaa godhee yookiin immoo warri amantaa isaan mootummaa irratti dhiibbaa godhee hodhantanii waliin hojjechuun jiruuf jireenya uummata kanaa geeddaruudhaaf mannumti amantaa kun iyyuu nagaadhaan akka salaata isaa godhu akka kadhatu gochuudhaaf waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhama. Kara biraatiin immoo mootummaan amantaa hundayyuu qixa ofirraa fageessuutu irra jira. Tokko hammatee tokko darbatee ta'uun irra hin jiru kan jedhu kun I think akkuma moototitti hooggantoonni bakka hunda sadarkaa hundarra jiran gubbaadha amma gandaarratti jiran fudhachuutu irra jira jedhee amanaan kun maaliif tokkummaa keenya amma keessattuu bakka amma jiru kanatti kun baay'ee murteessaadha jedhee waan amanu. Yaannumti kun iyyuu babbareedaa anuma ittiin buluun nurra jirudha. Kan biraa garuu maalinni anan kaasuu barbaade jijjiiramni dhaabboleen amma fakkeenyaaf charchiin tokko beeta kiristaanni tokko manni ortodoksii yookiin maskiinni musliimaa tokko anaaf ganda tokko keessatti innu instituutioniidha jedheetan. Instituutiinoonni kun kunuunfamuutu irra jira. Garuyyuu instituutiinoonni kuniyyuu jijjiirama kana warra amantaa isaanii hordoftoota isaanii jijjiiruudhaaf qophaa'aadha moo duubatti harkisaa jiru. Fakkeenyaaf amma ati waa'ee shamarranii kaafteerti. Barumsi shamarranii in jajjabeeffama amantaa keessatti mee fakkeenya naa kaasiti maal jedhan bakka tokkotti kaa oduudha dhageenya. Amma fakkeenyaaf maaliif shamarran baratanii jedhanii warri deebisan jiru. Aadaan illee jira. Sanii mootii har'aa naasaa jirru malee aadaanumti illee jira. Garuu immoo amantaan tokko shamarran maaliif baratu han jedhu hin jira han jedhu jira jechaadha. Kana akkamitti ilaalama manni amantaa musliimaa barnoota shamarranii akkamitti ilaalayyuu? Thank you.